Nukenya jenne si amanne harka siif rukunne Wayo wayo hameenyu manke danka dabarran kuno argine Wayo wayo Ega dubbachuuf baay'ee kan nama rakkisuudha. Dhimma kana bal'inaan keessa isaa xiqqoo si'ammatee waan an beekuuf liiviidhaan bahee dubbachuu barbaadeen ture fuula FB kiyya irratti. FB'n kiyya ji'a tokkoon na adabeet jira akka liiviirra hin baane. Egaa akkuma sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtanu viidiyoo kaleessa bahee sana argitaniittu jechuudha gara jabummaa ilmaan Oromoo irratti raawwatame. Kun kan ta'e godina Jimmaa aanaa Limmuu keessatti kan ta'e viidiyoo kana argitanitti yoo ta'e jedhe fuula FB kooti irratti viidiyoo kana argee baay'ee garaan na rifate ture. An wanti na gaddisiise maalidha gurbaan ummata bilisummaa keenyaaf akkasitti wareegame lafarraa harkifamuun ummata sanaan jechuudha. Lafarraa harkifamuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. An viidiyoon sun akka inni hin baane baay'ee barbaadeen ture. Tokko maaliif yoo jettani viidiyoon kun maqaa ummataati osoo mootummaan ajjeesee lafarra harkise ta'eeti qaama jaraatiif numaata. Ijoollee shishifii kan afaan Oromoolle hin beekne kan saba Oromoon taane godina Limmuu keessatti godina Jimmaa keessatti Limmuu keessattuu jechuudha. Limmuu bareecheen beeka yeroo hedduu achitti deddeebi'eera hiriyoottan kiyyas argeeti hiriyoota hedduus qaba achi keessaa jechuudha. Achi keessaa kuulloodhaa fi saboota biroo Amaaraaf baay'atu bareechanii jechuudha. Achi keessatti inni afaan Oromoo dubbatu nama xiqqoodha. Warra sabboontota Oromummaa isaaniitiin boonan malee jechuudha. Afaan Oromootu baay'ee ni dubbatamu achi keessatti jechuudha. Alagaadhaan dhaalameeti jira bareechee. Egaa waan nama gaddisiisu kun waan ijaan argamedha. Kan dararaa mootummaan irra geessaa jiru kana dadhabee jechuudha. Ilmoo isaa fudhatee haadha manaa isaa fudhatee Limmuu keessaa. Haadha manaa isaa fudhatee ilmoo isaa fudhatee jechuudha ofii isaatii baddaa seenee jira. Dararaa irra ga'e dadhabe guyyaa guyyaadhaan namni ajjeefamu du'aan lafaaf namni eenyummaan isaa hin beekamne hedduutu jira achitti. Miidiyaan tokkollee dhimma kana baay'ee fokas godhee irratti dubbataa jiru. Namni baay'een sinaa ta'u achi keessaa jiru. Waan isin dhibu taateen kun erga yoomiiti kan jalqabe dura viidiyoo sanarraa haa kaanu. Viidiyoon suni akka ragaan tokko na bira dhaqqabetti lolli banamee ture. Woboodhaa fi gantoota warra Phiphi kana wajjiniin lolli banamee ture. Lola sana keessatti woboon waraana hedduu jala ajjeese jara jala jechuudha. Sana booda namoota sadii ijoollee woboo namoota sadii harka diinaa keessa galanii ajjeefamanii erga ajjeefamanii warra du'an kana nama mana keessa deddeemanii naannoo irra deddeemanii nama yaasanii meeshaadhaan jechuudha. Kottaa gadi baa yoo diddan isin ajjeefna lafarraa harkisaa jennaan ijoolleen bibbicuun saba biraa kan ta'an namni Oromoon immoo giddiidhaan meeshaan mana irra deeffame naanneffamee jechuudha warri dadhaboon kottaa lafarraa harkisaa jennaan uummanni lafarraa harkisee jechuudha. Dirqamaan sana qofa miti kun kan ajjeefamee lafarraa harkifamedha. Kan reeffi isaa gubame hedduutu jira. Viidiyoon isaallee jira. Viidiyoon akka kanaa ba'uun isaan maalan beekaan hanga yoonaa argi gaafa sanaati riba gaayuu rafaan jiru jechuudha. Baay'ee waan yeroo kana keessa jaarraa 21ffaa kana keessa waan akka kanaa arga jedhee takka yaadees hin beeku. Waan isin dhibu kana qofa seetu Limmuu keessatti kan ta'aa jiru godina Jimmaa keessatti kan ta'aa jiru. Limmuu gannatiin keessatti Ramadaana keessa jechuudha. Dargaggoonni hidhamtoonni meeqa osoo ijaan laalanu mana hidhaa keessatti dargaggoonni hedduun kolaafamanii jiru. Kan namni quba qabu jira. Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha dargaggoon Oromoo namoonni hedduun kolaafamanii jiru. Ramadaana darbe kana keessa jechuudha. Akkasumas Limmuu Saqqaatti ijoollee lama mana hidhaa keessaa baasanii fuuldura hidhamtootaatti jechuudha. Kana qabanii ijoollee ajjeesan ijoollee nama lama fuuldura hidhattootaatti ajjeesanii ka'anii reeffa akka jarritti fuudhanii
odeeffannoo lamaan qaba reeffa isaa sanarratti kaan geessanii gatanii jennaan allaatti nyaate jedha kaan immoo bakkeetti gatanii jennaan maatiin dhufee fudhatee awwaallate jechuutu jira. Nama eenyummaa isaa ammaaf maqaa dha'uu hin dandeenye nageenyummaa isaatiif jechuudha. Fuuldura isaatti ijoolleen sun ajjeefaman ilaalee amma wadaroodhaan hidhamee jira funyoodhaan hidhamee jira. Maraatee jechuudha. Fuuldura isaatti ijoolleen ajjeefamanii jennaan. Wanti kun akkamitti ta'e ji'a shanan darbe keessa iccitii kana amma ta'e qubaan qaban ture. Abiy hoteela seentiraal keessatti walga'ii dhoksaa godhee ture. Qaama nageenyaa oppidiyoo ergamtoota hunda jaraa achi keessatti waamee akkas jedheen. Lixaa fi kibbaa Oromiyaa nu harkaa baateetti. Hamma immoo Jimmaan na harkaa ba'uudhaaf jirti. Jimmaan na harkaa baanaan siyaasni kan koos kassareera anis kassareen jira. Kanaaf jennaan Jimmaan keessatti nama maqaa abaa'oo alaabaa abaa'oo ofitti qabdu. Nama maqaa abaa'oo dhaattee deemtu. Abaa'oo deeggara jettanii waan yaaddan hundasii manasii qabeenyasii ilmaanisii jaras barbadeessaa irrattis gubaa tokkoon jaraa akka hin dhiisnee ajaja dabarsee fi deeme. Achi keessatti namoonni tokko ni raawwannaa jedhan warri harki jaraa badiidhaan laaqame. Namoonni tokko lakkii uummata nagaa irratti gocha akka kanaa hin raawwannu jedhaniitu jechuudha meeshaa guutuudhaan akka hidhatanii jiranutti wabootti makaman hedduutu jiru. Ergantanaa Limmuun keessatti guyyaa guyyaatti namni otoo hin ajjeefamin oolee hin beeku. Guyyaa guyyaatti namni osoo hin hidhamin bulee hin beeku. Kan naannoo bira hamma ta'e miidiyaaleen adda addaa ni dubbata hin beekna waan achi keessatti hojjetamu hunda isaa hamma ta'e qubani qabaan. Garuu godina Jimmaa keessatti wanti ta'aa jiru waan takkaa mootummaan darbe hin goone nama ajjeesanii waan isin dhibu viidiyoo tokko weessu argitanii jechuudha yeroo reeffa ajjeesanii ka'anii jechuudha gubanu. Dhugaa maal keessa akka deemaa jirru waa tokko uummanni Jimmaa waan isin dhibu. Oromoon akkas garaa jabaate waan akka kanaa gochuu mitiiti. Amantaa isaa irratti nama cimaadha hundi keessanuu ni beektu. Shari Allah waan kanan godhin jennaa waan sila godhaa jiru aarii akkamii keessa jiraate aarii isaallee ni to'ata jechuudha. Maqaa uummata Jimmaa balleessuu Jimmaa Oromiyaa keessaa adda baasanii qoodanii kutaaf kutaadhaan tarsiimoon isaa siluma tarsiimoon oppidiyootu kan tarsiimoon Abiy inni jalqabaa inni tokkoffaan kutaaf kutaa waliin wal lolchiisee Oromiyaa wal nyaachisee aangoo isaa dheereffachuudha ni jalqabaan. Sanarraa kaasee xiyyeeffannoon isaa maa inni maqaadhaa godina Jimmaa keessa dhalate waan ta'eef yoo godina Jimmaan keessi isa mormee kisaaraan siyaasaa guddaan isaa akka isa mudatu waan beekuuf xiyyeeffannoo isaa isa guddaa godina Jimmaa keessatti godhe jechuudha. Kanaaf yaa ummataa ummanni reeffa mucaa sanaa lafarra harkise tokko Oromoon keessa hin jiru. Isin keessa jirtu iyyuu warra bitamtuudhaaf warra meeshaadhaan sodaachifamanii. Amaara isa Oromoo jibbu lafa Oromoo irraa nyaataa lafa Oromoo irratti wal hortee Oromoo immoo ijaan argaa jibbitu. Limmuun keessa kan guutte jara kana ummanni Limmuu Oromoon qulqulluu wanti mana keessa jiru tokko ittiin hin jiru kana quba qabaadhaa hunda baasaa baddaa keessa jira. Inni kaan immoo akkatti lolu dhabee jechuudha magaalaa gurguddaatti baqatee jira. Ijoollee hedduu quba wal qabna ijoolleedhaan. Tarsiimoon jaraa inni guddaan Oromiyaa kutaadhaan adda qoodanii walitti buusanii aangoo jaraa dheereffachuu. Viidiyoon kun akka hin baane baay'een barbaadaan ture.
sababni isaa anumatti yoo tonaannoo biraa ta'ee jedheeti waan kun namatti fakkaachuu danda'a akka waan ummanni garaa jabaatee itti fudhatama garuu dhugaan ummata Jimmaa akkasii miti dhugaa rabbi baay'ee miidhamaata jira oromummaa isaatii wajjin baay'ee rakkataa jira namni baay'ee isa argaa jiru miidiyaanis gurratti kennee achirra Limmuu keessa darbine hamma sarboo yoo fudhannee inni jechuudha asandaaboo yoo fudhannee inni jechuudha torban kana keessa jechuudha namni hin guuramen jedhinaa ilmoo akka kanatti baadhattee mana hidhaa keessatti guuramtee jirti asandaaboo keessatti jechuudha namni akka kana maqaan jaraa hidhaman hedduun jaraa na bira jiru maqaa abbaa shaniitiin ummanni hin daguugamaa jira hin jedhina yaa ummata quncee wal gargaarti arbahiiti tokkoof tokko falli ummanni Oromoo qabu yeroo ammaa kana keessatti dargaggoonni biyya keessa jirtan wobootti makamaa algaarratti sirrii irratti ajjeefamuu keessan irraa sirriidha ijoolleen hedduun ijoolleen an beeku hundi jara ijoollee wajjin kanaan dura hidhamne hundi jara baddaa jiru warri biyya alaa keessa jirtan Ekonomiidhaanis haa ta'u beekumsaanis haa ta'u ummata kana walitti fiduudhaanis haa ta'u hubannoo uumuudhaanis haa ta'u woboo jabeeffachuun dirqama tokkoof tokko jechuudha filannoo biraan qabu manni kan keenya akkas lafarraa harkifamaa baa'oo shanii leeba afaan Oromoo kan dubbattu keessan jirtu argitaniitu yoo ta'e jedhe ummanni viidiyoodhaan waraabde hunda jaraa nama waan kana godhe hunda jaraanuu qaqqabaa borseenaadhaaf ta'a dachaadhaan gatii kanaa kaffaluuf jirti suuraa hedduu kaafameeti jira suuraan sun bor gatii gurguddaa jira kaffalchiifti dhimma kana liivii irratti ba'ee dubbachuudhaaf hin ture achirratti namoota hedduutu hordoofa waan ta'eef amma ta'e hubannoo uumuudha garuu FB kiyya na jalaa guraniiti jiru jechuudha liivii ba'uu hin danda'u kanaannaan kun akka kanatti haa hubatamu inni kan biraa dhimma ijoollee keenya Suudi Arabiyaatti baay'ee rakkataa jiran kanaaf sagalee haa taanu dhimmi Limmuu keessatti ta'aa jiru baay'ee dhimma xiyyeeffannootti kennamuu danda'u qabudha waan daawwattaniif galatoomaa nu keenya jennee si amanne harka siif rukunnee wayyoo hammeenyummaan